Oduu gaddaa guyyaadhaa qondaalli siyaasaa ABO obbo Battee Urgeessaa kaleessa galgala qawweetiin Maqii keessatti ajjeefamanii. Qondaalli siyaasaa fi falmaa mirga uummata Oromoo kan turan obbo Battee Urgeessaa kibxata gaafa eebila 9/4/2024 galgala biyyatti dhalatanii guddatan Maqii keessatti hidhattootaan ajjeefamanii. Obbo Batteen biyyatti dhalatanii baratan maatii dhaaban godina Shawaa Bahaa magaalaa Maqii deemanii buluuf mana siree qabatanii turan keessaa galgala qaamota qawwee hidhataniin baafamanii rasaasaan erga ajjeefamanii booda reeffi isaanii karaa irratti gatameetu argame. Obbo Batteen sadarkaa dirqama hojii dubbii himaa fi qondaala siyaasaa ABO'tti ramadamuun dhaaba isaanii fi dhugaa saba isaaniif sodaa malee falmuun nama beekaman goota jabarbadaa turanii. Ijoollummaarraa kaasanii mirga Oromoof falmuu kan eegalan obbo Battee Urgeessaa Yuunivarsiitii Baahir Daar erga seenanii boodas barattoota isaan fakkaatan wajjin gurmaa'anii kallattiin qabsoo bilisummaa Oromoof gumaachaa turaniiru. Waan kana ta'eefis diina yeroo sana tureetiin reebamanii qaamni isaanii guddoo miidhamee kan ture haga guyyaa du'anittis leellaansaa irraan baane. Fincila diddaa garbummaa fi fincila xumura garbummaa keessattis kallattii fi alkallattiin qooda guddaa bahaa kan turan obbo Battee Urgeessaan erga hoogganoonni ABO bara guyyaa 15/9/2018 Finfinneetti deebi'eetii ifatti dhaaba isaanii akka jaallatan keessatti dirqama hojii qabsoo sadarkaa adda addaatti ramadaman irratti humnaa fi onnee fi beekumsa isaanii osoo hin qusatiin bilisummaa Oromoof qabsaa'aa haga gaafa ajjeefamanitti nama turan akka ta'e seenaa isaaniirraa barameera. Obbo Battee Urgeessaa waltajjii adda addaa irratti dhugaa dubbachuu saba isaaniif falmuu fi dantaaf gugguufuu diduun isaanii firaaf diina guddoo itti horeera jedhu jaallan isaanii. Obbo Battee Urgeessaa bara 2021 keessa erga mootummaatiin qabamanii haga 2022 hiikamanitti mana hidhaa Galaan Hawaash Malkaasaa fi Buraayyuutti jaallan isaanii 7 amma mana hidhaatti hafan waliin hidhaa turanii. Mana hidhaa sana keessattis reebamanii dhukkuba tiruutiin akka malee dhukkubsatanii du'uuf jennaan akka gadhiifaman seenaa isaaniirraa hubatameera. Erga hidhaatii bahanis qabsoo saba isaanii ABO keessatti karaa nagaan gaggeessuuf ittuma fufaa kan turan obbo Battee Urgeessaa gurraandhala 22/2024 magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee hoteela keessatti galalchaa Faransaay tokko wajjin qabamanii mana hidhaa poolisii kutaa magaalichaa keessatti hidhamanii turanii. Boodarra wabii qarshii 100,000tiin ba'uun isaanii ni yaadatama. Obbo Battee Urgeessaan mana dhaabbatanii abbaa ijoollee 4 turanii. Seenaan isaan yaadata. Goota sabaa nagaan boqadhu. Oduu waliin kan ture an Caaltuu Tamasgeenee.